wanti waan kanarraa fudhatu akka sagaleen kun isa seentu hangoodhe khaliqa keenya kanaaf inshallah qur'aanan amantaan addaan fagaatun sirrumaa'u injiru jechu injiru kanaafu qayruwan adda addaa shamarran adda addaa seena adda addaati yeroo cufaa'u dalagaa turan warreen dura amanuutti ergoolee ergamu cufarratti kan amanu isaan kana jeeti amantichi dubbata kanaafu inshallah asuma gaafa afrikaa kana keessatti gaba giftii kanatti gosa fir'auna sanittis sababa nabi yusuf achitti gurguramuudhaan sabni bani israa'el yahud kan jedhamu achitti eega galan boodan hogguuni fi achitti ergame wanti argame ummata qeyrowwan adda addarraayi kan bani israa'el irraa hangartanii ammaan tan qibxiyyoota warra biyyarraa qeyrowwan bira itti amantee jirti jechuudha zuriyaan gartee qoomii sarraa taate illa zuriyatu min qoomii jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala kanaafu inni waan takka fudhatu isa kana yoo bifa kanarratti namni kun kan jiraatu taate bifa rabbiin irratti suume kanarratti yoo kan jiraatu taate yoo fitraatee islaaminaa kee haala fi abbaan si jijjiiruu dhaban haala kanarratti yoo jiraate namni amantaa taqabbaluu danda'a jechuudha wanni duduufis hin jiru wanni uzrii godhatus hin jiru jechuudha ragaan inni godhatus hin jiru jechuudha wanta kan qabu waan ta'eef kanaafu nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kullu mawlidun yuladu ala alfitra namni dhalatu kun cuftinu islaaminaa kana qeebaluu irratti dhalataa jira islaaminaa qeebaluu irratti dhalata wanni duduuf hin qabu niman beeyne malee hogguun fi beeksifamee haaluma sana irratti dhiisanii itti himan amantaa tana fudhataa jedha jira rabbiillee laa tabdiila li khalqillaah kanaafu uumaan ani irratti uume jijjiiruun hin taane fitratan allati fatara annaas aleeha kanaafu uumama qabadha kan irratti uumamtasan jechuudha kanaafu illa anna abawaahumaa yuhawwidaani oo yunassiraani oo yumajjisaani jalla nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nama kana wanni jijjiiru maatii kana jijjiira haadha fi abbaa jijjiira inni yahudatis yahudaa godhata inni nasaaratis nasaaraa godhata inni waaqeffataatis waaqeffataara godhata inni bid'a adda addaa dalagus inni firqaa adda addaa ta'es sani godhata jira jiru kanaafu rakkoon gara hawaasaa gara maatirraa maatii tanarratti argamee akka jiru ta'uu haasaa jiran jechuudha kanaafu inshallah namni sa'iidummaa irratti milkii irratti dhalatin fitra irratti dhalatin addunyaa tanarratti nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akka jirutti gurbaa nabi Khadir ajjeesisanii fi fir'aawna bicha dhajaa jira kan nabi Muusaa dura dhaabbate san bicha kan rabbi bishaan baharitti rabbiin isa halaake jechuudha isaa fi qoomii isallee fuudhee guyyaa qiyaamallee fa'uuradhum an-naara fa'uuradna fabisa wird al-mawrud maali obaana kana soorisa dura dhaabaniiti jahannamitti naqan jechuudha kanaafu inshallah bareedaadha haalli kuni bareechaadha waa baraa namni amantaa tana qabu akhlaaqni isaa amalli isaa maali yoo jenne inni amantaadha amantaa kana wal beekuu qaba qur'aanan wal baruu qabda hadiisa wal baruu qabda rabbii keetii wal baruu qabda nabi Muhammad wal baruu qabda ergoolee cufaa wal baruu qabda akkuma nabi Muhammad itti amantutti ergoolee guututti amanta kundi kama sirra jiru addaan baasuudhaan malee nabiyyoonni cufti keenya maqaadhatu baddalame malee amantaa isaanii jalaa baddalan malee nabiyyoonni sirra kan jiran ta'aniiti beekamtii guddaa qaban kanaafu nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nahnu awla bi Musa kanaafu nuti nabi Muusattis namni itti achi aanu nuya akkuma san nabi Isaattis warri achi aanu nuyi jaajiru kanaafu inshallah kitaaboti adda addaa qabatanii ummatatti dabareen akka dhufan ta'uun beekamaadha jechuudha kanaafu nabiyyiin booddee yeroo keessatti ta'e eenyummaa irratti ergame jechuudha aalama sadeen kajaan yoo qabeetu taate aalamni tokko aalama namaa kajaan kan baaseensatti bakka namitti argamu cufarratti namoota argamu kana gututti itti ergamee jireechu
خنا ماللي عالم جنة اللي إرجع جيرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال خنا ماللي إرجع خبجة إرجع ألفنا أكاغا قابتوكو لما فودني جمّا خنا نبرستي سانجي دكتور خبجة جاني باسنتو كنا جاني أكاسرتي ملكوتا تسرجع بيجيرة جيتشو إرجع ملكوتا خن خبجة تيجيرة جيتشو Osmawan sani da'awati gore san kana kacelchi osonte bifa sanitu argamechu ulfine sarraichu kanafu nazila lil alamin ja kanuma bu qur'ana hana wal wallalun qam nammi kafre khamanta tanan qamne qur'an khuni wa huwa alim aman rabbi subhanahu wa ta'ala wa nabi khanin qur'ana wa hasisisu abu dambe khanjado ne muslima qur'ana waldu bisudan da qafa ولا سوسي سودان دو قف حاسا ولي رابيخو قبنجيچو اكلمتو كو خامارنيا بيچا